baroota kee kan dabra maalin dabarsite namni mul'ata qabu hiika mul'ata isaatis ni qaba abjuu yookiin mul'anni kan dhugoomu abbuma abjuu saniitiin addunyaa kana keessa namoota gosa garaagaraatu jiraata isaan keessaa muraasni tokko namoota abjuu isaanii dhugoomsuuf walii gafiigan yookiin namoota of ta'oo kalamada namoota abjuu haala fi namni biraa itti kanne dhugoomsuuf walii gad oriyan yookiin namoota hirkatoo inni sadaffaa namoota dhimma hin qabne yookiin warra waan itti fe'ame qofa baatu ati garuu isa tokkoffaa ta'an ta'e kallattuu kamiin illee yoo yaadne addunyaan keessa jiraannutu mu'amuu kan dandeessu namoota mul'ata gaarii qabaniin ta'uu dagachuu hin qabu kanaafuu addunyaa tana mo'attee dabruuf abjuu mataa keetii qabaachuun dhimma murteessaadha jechuudha abjuu keenya akkamitti dhugoomsina bara murtaawaa kana keessatti garuu waan baraan hin murtoofne dhaloota booddee keenyatiif gumaachinee dabruu ni dandeenya akkamitti jechuu dandeessita milkaa'uuf wanni nuti dhabne caalaa wanni nuti qabnu nuuf gaadha waanuma of harkaa dhabne qofaaf gadduu osoo hin taane isa of harkaa qabnu nu hojjennaan daandiin milkaa'ina keenyaa dhihoon isa dhabdee fi adda'uu dhiisi isa qabdu ol kaatii daandii milkaa'ina keetii jabeessi jaarraa mul'ataan injifatan kana keessatti humnaan injifatuu hin yaalin hunda caalaa kutannoo qabaadhu